Siigalaasee diina gaaraa gabbuusee diina lagaa yaasee allaattii deebuu baase. Geerarsa kana kan geerare Leenjisoo Diigaati. Gooti guddaan Leenjisoo Diigaa hojiin inni seenaa Oromoo keessatti raawwate garmalee bal'aa fi guddaadha. Kan inni qabsaa'e ofii fi arsii qofaaf miti. Kan inni uummata isaa qindeessee kaayyoo fi karoora diinaa diigaa ture Oromoo bal'aafidha. Garuu yaadannoon nama guddaa Oromoo kanaaf taasifamee jiru hedduu xiqqaadha. Nu Leenjisoon asitti awwaalame jechuun nu gadda haqatti. Seenan isaa maasha'aa miti asittu bulbulattu ama bulbula yoo jennu boolloo kana keessatti bootaa teessoo isaattu jira. Teessoon Leenjisoo hin jira. Eessa jira? Odaa jira. Odaa sani bootaan inni murtiin itti kennu. Murtiin odaa isaa sun abbammaan arge balleessee cafacafee hidhata harree godhee bakka silaa itti kabajameetiin kabajaan isaa itti argamuu qabu abbammaan argee ganaa deebi'eetiin daara irratti darbaa jira. Maaf adda isaa baabichaa ta'a? Boollo irrattuu dhaabatuu qaba. Asittuu dhaabatuu qaba. Kunshumoo kana irrattuu dhaabatuu qaba. Amma lafeen isaa kun asii nuu ka'ee inni goota akkana waan ta'eef taariin isaa nama himuu dadhabaa jira malee barreessee ka suuta gizee suutatitti barreessee ilma kiyyaa kennituu jira. Kana waan ta'eef asirraa nuu ka'ee asittuu odoo nuun ijaaramne Addis Ababatti nuu ijaaramee achirratti nuu beekamuu qaba. Gootummaan isaa kun dalagaan isaa kun achitti nuu bahee asirraa na awwaalamuu qaba jedhaan bakka sanirra asii bahee achitti na ijaaramuu qaba jedhaan. Siigalaasee diina gaaraa gabbuusee diina lagaa yaasee allaattii deebuu baase. Geerarsa kana kan geerare Leenjisoo Diigaati. Leenjisoo Diigaa akkuma geerarsisaa himu laggeenii fi gaarreen Arsii keessa diina isaa yaasee waggoota 6 oliif irbaata allaattii taasiseera. Garuu goota guddaa kanaaf kan barbaachisu yaadannoon bakka awwaalaarraa kaase hamma magaalota keessatti siidaa yaadannoo dhaabuu gaaffii hawaasaa fi maatii isaati. Wanni kun humna aanati yookiin sadarkaa aanatiidhaan siidaan isaa ijaaramee seenaan isaa bahuudhaaf waan danda'amu miti. Akkuma biyyaatitti akkuma Oromiyaatitti baajata guddaas gaafata. Aanarra darbee godina darbee baajata guddaa gaafata jechuudha. Waggaa waggaadhaan seenaa isaa nan kaafa. Waggaa waggaadhaan baajanni isaa qabamee siidaan isaa iddoo kanaa ka'ee bakka beekamutti gara magaalaatti nu siqee iddoo mul'atattis akka nu ijaaramnu asiin miti akkuma jedhame taga godina haga federaalaa irrattis akka nu beekamu jedhee waggaa waggaadhaan ni kaafa. Haa ta'u garuu waggaa kaafnu baajanni isaaf nu qabamu namni kana jedhee baajata isaa nu qaburratti baajanni sadarkaa aanatiitti kan qabamu miti qaama dhimmi ilaalu gaafanna. Gaafii yeroo adda addaa dhiyeessaa turre akkuma siidaan aadaa Oromoo agarsiisuuf turizimii Oromoo turizimiidhaan akka cimu godhuudhaaf callee calanqurratti raawwatame akkuma aanol irratti raawwatame aanaa keenya irrattis akka raawwatamu gaafachaa ture jechuudha. Ammaaf garuu nulleen gaafii keenya itti cimsine hagara turuun isaa sirriidhaa miti. Goota beekamaa seenaa haganaa qabu haga ammaa tursiisuun keenya sirriidhaa miti. Iddoo amma siidaan awwaalli isaa jiru kanarraa yoo uummata hojii walii galle toora daandiitti achi baasuudhaan ganduma kana keessatti iddoo bal'aa qopheessinee fi siidaan iddoo galmi qorannoo fi qo'annoo ta'uu fi namni seenaa irraa qoratuu danda'u biyya alallee dhufanii biyya keessallee dhufanii gandi iddoon dhaloota Leenjisoo Diigoo eessa siidaan isaa eessa maal seenaa irraa baranna waan jedhu qabatamaan uummata keessaa akka barataniif nulleen akka aanatti amma achi gaafii isaa itti cimsinee akka mootummaattis mootummaan aanarra jirus mootummaan godina jirus mootummaan naannoo jirus wal gargaarree siidaa isaa kana gara ammayyaatti gara aadaa sirriitti irraa beekamuu danda'u baratamuu danda'uu fi turizimiin turistoonni itti dhufaniitiin seenaa isaa itti qorachuu danda'an uumuudhaaf qophoofnee jirra jechuun barbaada. Faadhaa galatoomuu. Gaafiin uummataa gaafii sirriiti. Dogongora tokkooyyuu waan qabu miti. Waa'een goototaa yoo ka'u waa'een dhimma aanolee yoo ka'u
waa'een diddaa fincila garbummaa keessattuu minilik uummata Oromoo irratti taasisaatiin ture weerara taasifamaatiin ture sana akkaataa irraa ofirraa namoota qolatan jedhaniitiin kaasan keessatti gootonni adda durummaadhaan maqaan isaanii kan jaallatu kanneen waan ta'anii fi kabajaan isaaniif malu isaaniif godhamuu danda'uudha qabaa jechuudha. Nutis abdii akkasiitii fi fedhii akkasiitii kan qabnu isa kana akkuma jirutti fudhannee gaafii hawaasni dhiyeessaatiin jiru maal gochuu qabnaa wanta jedhu akka biiroo keenyaatittis sirriitti erga irratti mari'annee waan qorannaa sirrii ta'e hayyootaa fi qaamota dhimmi isa laallatu wajjin erga sirriitti addaan baasneetiin jenne gaafii hawaasaa kanaa fi deebii gara fuulduratti kan kenninu ta'a jechuudha. Ammatti wanni calqabne wanti dhimma kana wajji walitti qabatee koreenis hundaa'ee qorannaan isaas akka calqabamu godhame hafuurri calqabneetiin jedhu waan hin jirree fi gaafichi akka gaafii amma haaraatti hawaasa keessaallee dabalateetiin kan isaaniitis uf danda'eet akkasumatti yaadannoon isaaniif malu ta'uu qaba jedhameetiin dhufaatiin jiru suni fudhannee qaama dhimmi ilaalu wajjin erga mari'anneen boodatti hawaasa sana wajjinis ta'uu hooggansa sadarkaadhaan achi jiru wajjinis taaneetiin waan godhamuudhaa qabu qorannaadhaan kan deebisnu ta'a.